Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Dirribaa Ayyaleeti. Har'as egaa barumsa keenya qabiyyee hafuuraa ta'ee mata duree waliigalaa jireenyaaf tajaajila ergamaa Phaawulos jedhu itti fufnee walii wajjin ilaalaa jirra jechuudha. Tarii barumsa hangammaatti walii wajjin ilaalaa turre namoonni arginu yoo jiraattan gara dugda duubaatti deebitanii YouTube irraa YouTube chaanaalii maqaansaa Dirree Afaanii jedhu yoo ilaaltanii fi argachuu dandeessu jechuudha. Egaa barumsa keenya marsaa sadan darban keessatti tokkoffaa fi lammaffaa irratti addumaan waa'ee jireenya dhuunfaa ergamaa Phaawulos walii wajjin ilaalle. Sadaffaa irratti immoo ergamaa Phaawulos ari'achuudhaan kiristaanota ari'achuudhaan waldaa kiristaanaa ari'achuudhaan bal'inaan beekama waan ta'eef kun immoo ilaalcha dogoggoraati. Kanaaf ilaalcha dogoggoraa kana immoo eessaa fide namni kun isa jedhu walii wajjin ilaalle jechuudha. Har'a immoo addumaan mata dureen barumsa keenya hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasee hamma 19tti isa jiru walii wajjin ilaallaa jechuudha. Barumsa kana yeroo barannu yaada ijoo ta'e yaada waliigalaasaa baranna malee akka qorannaa macaafa qulqulluutti teenyee lakkoofsaan dubbisnee miti waan ta'eef yaada waliigalaa ta'uusaa akka hubattan gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa waldaa kiristaanaa ishee jalqaba kakuu haaraaf Yesuus Kiristoositti amanuu ergamaa Phaawulos isa jedhu ta'a jechuudha. Waldaa kiristaanaa ishee jalqaba kakuu haaraaf Yesuus Kiristoositti amanuu ergamaa Phaawulos kutaan macaafa qulqulluu keenya hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasee hamma 19tti kan jiru ta'a. Sababiin isaa kutaan kun addumaan bal'isee akkaataa ergamaan Phaawulos Yesuus Kiristoositti amane Yesuus Kiristoos ofiidhuma isaatii itti mul'atee bifanni ittiin gara isa amanuutti nama kana fidetu dubbatama. Haa ta'u yeroo ergamaa Phaawulos Yesuus Kiristoositti amane namni kun waldaa kiristaanaa ari'achuudhaan amantoota irratti diina kiristaanummaa guddaa qabaachuudhaan beekama waan ta'eef eenyu irratti bara inni amane haalli waldaa kiristaanaa bara sana turte waaqeffannaan kiristaanummaa maal fakkaata isa ture isa jedhu akkuma mata dureen barumsa keenyaa kaa'u jalqaba waldaa kiristaanaa kakuu haaraa ishee jalqabaa isa jedhurraa jalqabnee walii wajjin ilaallaa. Kanaaf egaa duraa duuba isaa eegnee qabxiiwwan adda addaa kaa'uudhaan ilaaluu yaallaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa waldaa kiristaanaa jalqaba ishee bara kakuu haaraa waldaa kiristaanaa jalqabaa ishee bara kakuu haaraa ilaallame. Waldaan kiristaanaa kun eenyuudha? Sababiin isaa Phaawulos waldaa kiristaanaa irratti ari'atama geggeessaa ture, jibba guddaa qaba ture, namooti ishee keessaa akka ajjeefamaniif qooda kee fudhachaa ture waan ta'eef waldaan kiristaanaa kun eenyuudha isa jedhuudha walii wajjin ilaalla. Isa kana ilaaluudhaaf tokkoffaa waa'ee hundeeffama waldaa kiristaanaa kanaa. Waldaa kiristaanaa seenaa keessatti kakuu haaraa keessatti yeroo jalqabaatiif waldaan dhaabbatte jedhamtee yaadamtu ishee kana Phaawulosis ishee kana irratti ari'atama guddaa geggeessaa ture waan ta'eef eenyuudha isa jedhu ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa yoom hundeeffamte waldaan kun? Seenaa keessatti bara kakuu haaraa keessa waldaan kun Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'ee gara abbaa isaatti eddee ol ba'e booddee akkuma ofii isaatiif namoota yookaan bartoota abdachiisee ture. Gaafa guyyaa 50ffaa yeroo hafuurri qulqulluun bu'ee hundoofte waldaan kun. Hafuurri qulqulluun gaafa guyyaa 50ffaa egaa guyyaa 50ffaa inni jedhu kun Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee gara waaqaatti eddee ol ba'e booddee guyyaa 50tu lakka'ame. Ayyaana warra Yihuudootaa jinis immoo walitti hidhatee gaafa Yesuus Kiristoos du'ee ayyaana Faasikaa ture Yihuudootaaf. Isa booddee immoo ayyaana Faasikaa booddee Yihuudoonni guyyaa 50 lakkaa'anii gaafa guyyaa 50ffaa immoo ayyaana makarii wanta jedhu ayyaaneffatu turan waan ta'eef gaafa guyyaa 50ffaa hafuurri qulqulluun bu'eef gaafa ayyaanni makarii isaanii walirra oolee jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa 50ffaa hafuurri qulqulluun gaafa dhufe akkamitti immoo hundeeffamtee isa jedhuuf egaa bifa ittiin hafuurri qulqulluun dhufee otuu bartoonni mana keessatti kadhataa jiranii irratti bu'ee beekamaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 dubbisnee bal'inaan argachuu dandeenyaa jechuudha. Gaafas egaa waldaan kun akkamitti hundoofte isa jedhuuf immoo Phexros lallabe gaafas guyyaa gaafa sanaa
Namoonni ayyaanaaf dhufan bakka adda addaati, biyya adda addaati, Yihuudoonni Yerusaalem keessatti walitti qabamanii turan waan ta'eef carraa argate kanaan Phexros namootatti wangeela lallabee guyyaa gaafa sanaa gara namoota 3,000tu amane. Lallaba ergamaa Phaawulos dhaga'anii gara namoota 3,000tu Yihuudoonni Yesuus Kiristoositti amananii jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa 50ffaa lallaba Phexrosiin namoota 3,000 ta'antu amanee jechuudha. Kun immoo kan inni ta'e magaalaa Yerusaalem keessatti. Kanaaf egaa waldaan kiristaanaa seenaa keessatti waldaa kakuu haaraa ishee jalqabaa jedhamtee kan isheen beekamtee hundooftee gaafa Hafuurri Qulqulluun guyyaa 50ffaa dhufe lallaba Phexrosiin magaalaa Yerusaalem keessatti mana nama dhuunfaa keessatti waldaan kiristaanaa hundooftee jechuudha. Barumsa keenya kana booddee taatee jiran bara wajjin walitti ilaalaa deemna waan ta'eef egaa kuni Yesuus Kiristoos kan inni du'ee du'a mo'ee tajaajila isaa waggaa 33 walakkaa lafa kanarraa xumuree gara waaqarraatti ol ba'eera jedhamee tilmaamamu baroonni adda addaa jiraachuu danda'u. Tilmaama beektota macaafa qulqulluutiin inni kun garuu bara 30ffaa keessaa jedhamee itti amanama. Beektonni baay'een bara 30ffaa keessaa jedhaniiti itti amanu waan ta'eef kan inni ta'e bara 30ffaa keessaa isa jedhu qabachuun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf egaa waldaan kun akkasitti hundoofte. Maal fakkaatti immoo turte ofii isheeti isheen hundoofte kun waldaa kakuu haaraa ishee jalqabaa bifa malaalleen hundoofte egaa waldaan kun humna kadhannaa guddaa qabdi turte. Baay'ee kadhatti sababiin isaa utuu isaan baay'ee kadhataa jiranii Hafuurri Qulqulluun dhufee kanaaf haalli isheen keessatti hundoofamte jibbi garaagaraa dhiibbaan garaagaraa waan jiruuf waldaan kun baay'ee kadhatti turte waan ta'eef amantoota ishee amantoota humna kadhannaa guddaa qaban turanii tokkummaa gaarii qabu turanii egaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42ffaa irratti kan argachuu dandeenya. Walii isaanii bifa baay'eedhaan wal gargaaru turanii hiyyeessi gidduu isaanii akka jiraatu hin barbaadan turanii amala waldaa kanaa bifa kanaan hubachuunis hin danda'ama. Kennaa ayyaanaa gaggaarii gurguddaa Waaqayyo humna guddaadhaan waldaa keessatti dinqii garaagaraa hojjechaa turedha. Egaa bifa biraatiin immoo waldaan kun Yesuus Kiristoos du'ee du'aa edda ka'e booddee wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-20 irratti ergamicha isa guddaa jedhamee kutaan macaafa qulqulluu keessatti beekamu keessumaa lakkoofsa 19ffaa irratti egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhee abboommii guddaa kana kenneefii deeme waan ta'eef waldaa kiristaanaa kana amala ishee keessaa wanti adda godhu waldaa kiristaanaa sadan tokkummaa Waaqayyoo irratti hundooftee dhaabbatteedha jechuudha. Egaa waldaan kun bifa kanaan hundooftee waldaa jalqabaa ishee bara kakuu haaraa jedhamtee beekamtee akkuma waldaa tokkootti waaqeffannaa ishee itti fuftee jechuudha. Otuu kanaan jiru amantoonnis baay'achaa waldaan sunis guddachaa waan adeemteef bartoonni hojii garaagaraatti qabamanii muddamuutti ka'an. Hojii jiru hundumaa lallaba wangeelaas keessaa gargaarsa tumsa waan adda addaas hunduma isaa waliin ga'uu waan dadhabanii fi bartoonni warri 12 ta'anii mari'atanii amantoonni akka namoota isaan ofii isaaniif bartoonni akka lallaba wangeelaa jabeessanitti fufan waldaa keessaa immoo namoota hojii garaagaraa gargaarsa namoota garaagaraa saffisiisan immoo akka isaan namoota 7 filatanii fi murteessanii namoonni 7 filataman. Isaan keessaa Isxifaanos namni jedhu jira. Isaan keessaa Isxifaanos namni jedhamu nama tokko ture warra filataman keessaa. Isxifaanos bartoota keessaan turre warra waldaa sana keessatti bifa nama dubbadheen filataman keessaa nama tokko ture jechuudha. Kanaaf egaa taatee waldaa sana keessa jiru keessaa amma waldaan kun egaa amma waaqeffannaa isheetti fuftee hojii garaagaraa lallaba wangeelaa waan garaagaraa akkuma waldaatti mana namaa keessatti haa ta'u iyyuu malee ijaarsa gamoo ofii isaanii hadhaban iyyuu malee hojii ishee jabeessitee dhuma hojii hafuuraatti fuftee otuu jirtu waggaa 3 booddee amma gaa taatee adda biraa nama gaddisiisu tokkotu immoo waldaa kanarratti dhufe. Sababiin isaa Isxifaanos kan inni dhagaadhaan rukutamee wareegameera jedhamee yaadamu bara 33ffaa keessaa jedhamee yaadama. Yesuus Kiristoos kan inni gara Waaqaatti ol ba'e bara 30ffaa keessa
Waldaan egaa amma waggoota 3 darbanii fi waaqeffannaa ishee geggeeffatti, dhiibbaan garaagaraa, ari'atamni garaagaraa, sodaachifamuun garaagaraa Yerusaalem keessatti irraa ga'u iyyuu malee dhaabbattee waggaa 3 geesseetti jechuudha. Kanaaf qabxii keenya inni lammaffaan egaa dhagaadhaan rukutamee wareegamuu Isxifaanos isa jedhu waliin ilaalla. Haalli mudannaan waldaa kanarra ga'e inni jalqabaa seenaa keessatti inni jalqabaa immoo waa'ee dhagaan rukutamee ajjeefamuu Isxifaanos waan ta'eef. Isxifaanos egaa bifa nama jedheen namoota 7 waldaa Yerusaalem keessatti waldaa ishee jalqabaa keessatti filataman keessaa tokko jechuudha. Isa booddee Isxifaanos dhagaadhaan maaliif rukutamee wareegame? Waldaa keessatti Yihuudoonni warri afaan Giriikii dubbatan dubartoonni isaanii gargaarsa argatu turanii bakka adda addaatii dhufanii warri magaalaa Yerusaalem keessa jiraachaa turanii hin dagataman waan ta'eef jedhamee addumaan warra afaan Giriikii haasa'anii fi gargaarsi adda akka taasifamu murtaa'ee otuu gargaaramaa jiranii jechuudha. Waaqayyo immoo nama kana wajjin jira waan ta'eef Isxifaanosii karaa Isxifaanos dinqii gurguddaa hojii gurguddaa otuu inni hojjetu hinaaffaadhaan namoonni waldichuma keessaa irratti ka'anii otuu inni Waaqayyoof Musee arrabsuu arginee jedhanii sobaan irratti ka'anii himatan. Kanaaf Isxifaanosiin warri Yihuudotaa geggeessitooti Yihuudotaa dubbii kana dhugaa godhanii silayyuu waldattii irraa jibba qabu waan ta'eef waldaan kakuu haaraa isheen jalqabaa kun humna guddaadhaan hojjechaa jirti. Hafuurri qulqulluun humna guddaadhaan kennaa garaagaraa waldaa kanaaf kennee hojjechaa jirti waan ta'eef Isxifaanosiin sobaan irratti ka'anii Musee sotuu arrabsuu Waaqayyoon sotuu arrabsuu dhageenyeerraa jedhanii ragaa qabatamaa malee nama kana mandara keessaa gadi baasanii dhagaadhaan reebanii akka inni wareegamu taasisanii jechuudha. Kanaaf seenaa keessatti Isxifaanos wareegama seenaa kakuu haaraa isa jalqabaati seenaa keessatti jechuudha. Waldaa kanas isa kanatu mudate yeroo jalqabaaf. Amma gaa Phaawulos isa kanatti akka inni walii galee hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti jira. Phaawulos ajjeefamuu yookaan wareegamuu Isxifaanos keessatti itti walii galee harka keessaa qaba ture. Itti walii galeera beeka ture. Yeroo ajjeesanis namoonni isa ajjeesanii uffata isaanii miila isaa jala kaa'atanii wanti seenaan jedhus jira waan ta'eef itti walii galaniiru. Gaafuma Isxifaanos wareegamee amma immoo taatee gara biraa tokkotu waldaa kana irratti ta'e. Amma gaa waldaan kun waldaa humni Waaqayyoo humna guddaadhaan hafuurri qulqulluun keessatti hojjetu humna kanannaa qabaattu amantoonni baay'ee lakkoofsa isaanii guddachaa haa dhufu iyyuu malee waldaa immoo dhiyoo dhaabbatteedha. Waldaa umurii waggaa 3 qabduudha. Amma gaa geggeessummaan garaagaraa bifa baay'ee jabaa ta'een keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Namoonni geggeessan warra akka Phexros fa'aa jiru. Haa ta'u iyyuu malee garuu guddachaa jirti malee baay'ee umurii guddaa qabaatte waldaa waan hundumaan ijaaramte ta'uu dhiisuu dandeessi. Waaqayyo garuu wajjin jira. Amma gaa sadaffaa irratti maaltu ta'e Isxifaanos gaafuma ajjeefamee qabxii keenya sadaffaa irratti immoo waldaa kiristiyaanaa Yerusaalem irraa ari'atamni ga'uusaa isa jedhudha jechuudha. Gaafuma Isxifaanos dhagaadhaan rukutamee ajjeefame immoo dubbiinsaa bal'atee gara nama dhuunfaarraa gara waldaa kiristiyaanaa waliigalaatti ce'ee isa kana hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee amma 3 isa jiru irratti argachuu dandeenya. Egaa Phaawulos amma gaa ejjennoon isaa baay'ee jabaateera. Hordoftoonni Yesuus Kiristoos jiraachuun irra hin jiraatu. Maqaa kanaan amantiin itti fufuun irra hin jiraatu. Akka yaada isaatiitti amma amantii Yihuudotaa rakkinarraa eeguu isaati. Amantii gara biraatu dhufee dhiibbaa irratti geggeessaa jira waan ta'eef dhugaan immoo nu bira jira waan ta'eef karaa kamiyyuu Yihuudummaa biratti amantiin kam jiraachuun irra hin jiru yoo jiraates raawwatee baduutu irra jira jedhee nama baay'ee kutatee humna isaa guutummaadhaan amantii kiristiyaanummaa kana balleessuudhaaf socho'aa jiru ta'ee jechuudha. Akka yaada isaatiitti gaamma Yihuudummaadhaaf dhimmaa jira jechuudha. Kanaaf gaafuma Isxifaanos ajjeefamee amma gaa dubbiin hin babal'atee gara waldaatti adeeme jechuudha. Phaawulos
haadhuma isheeyyuu waldaa kiristaanaa ishee Yerusaalem keessa jirtu ishee silaa waa'ee ishee dubbachaa jirru kana dhaqee akka isheen amantoonni ishee bittinfaman taasisee dhiibbaa irratti geggeessee jechuudha. Kanaaf namoonni seenaa keessatti ari'atama isa jalqabaatu immoo waldaatti dhufe. Kanaaf namoonni hin na'anii hin sodaatanii bartoota qofaatu magaalaa Yerusaalem keessatti hafe malee amantoonni warri kaan bakka garaagaraatti bittinfamanii baqatanii jechuudha. Inni kun egaa bara isaa yoo ilaalle amma waldaa kiristaanaa akka tilmaama beektonni tokko dubbatanitti umurii waggaa 3 qabduudha. Isheen kun egaa rakkina guddaatu irra ga'e waldaan diigamu jechuun salphaa miti. Kanaaf waldaa kiristaanaa ishee Yerusaalem keessa jirtu ishee seenaa keessatti kan jalqabaa taate kanarra bifa kanaan ari'annaan ta'ee jechuudha gaamma. Amma gaa Phaawulos akka yaada isaatiitti mo'icha argachaa jira. Istifaanos ajjeefameera. Nama jabaadha. Waldaan kiristaanaa isheen jirti jedhamtu raafamteetti Yerusaalem keessaa bittimmoofteetti. Namni kun amma moo'aan jira. Mirga argachaan jira. Yihuudummaa eegaan jira. Biyya kana keessaa akka dhuunfaattis akka waldaattis dadhabsiisaan jira. Kana booddee eessayyuu taanaan duuka buutonni Yesuus Kiristoos jiraachuun irra hin jiran jedhee yaada isaa gara nama dhuunfaarraa waldaatti fidee gara waldaarraa immoo gara biyyaatti bal'isuuf adeemaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan waldaan isheen Yerusaalem ari'atamuu guddaan irra ga'ee egaa namoonni jalaa bittinfamanii jechuudha. Isa booddee immoo maal godhe ergamaa Phaawulos? Arfaffaa irratti kiristaanota Damaasqoo keessa jiran ari'achuudhaaf sochii eegaluusaa. Amma gaa Israa'el keessaa kutaa biyya Yihudaa keessaa ba'ee Yerusaalem keessaa ba'ee duuka buutonni amantii kiristaanummaa kanaa kiristaanota warra kakuu haaraa bakka biraas akka jiran oduu dhaga'eera odeeffannoo qaba waan ta'eef amma gaa dubbii isaa bal'isaa deemee namni kun humna guddaadhaan socho'uudhaaf murtoo godhe jechuudha. Kanaaf arfaffaa irratti kiristaanota Damaasqoo ari'achuudhaaf sochii eegaluusaa jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 irratti argachuu dandeenya isa kanaa jechuudha. Amma gaa hidhatee kee namni kun eenyuyyuu nu dura dhaabbachuun irra hin jiru eessattiyyuu taanaan balleessuun nurra jiraa jedhee murteessee ka'e waan ta'eef waa'ee waldaa kiristaanaa ishee Damaasqoo keessaa kana yoo ilaalle immoo Damaasqoo keessaa manneen sagadaa warra Yihuudotaa baay'een akka jiranii hojii ergamootaa boqonnaa 13 keessatti arguu dandeenya. Garuu immoo waldaa kiristaanaa ishee ergamaa Phaawulos dhaqeen balleessa jedhee yaade kun waldaadhuma ishee kan amantoota kakuu haaraati malee sakani warra Yihuudotaa miti jechuudha. Waa'ee eenyummaa waldaa kiristaanaa ishee Damaasqoo jirtu kana yoo ilaalle egaa ishee mana sagadaa warra Yihuudotaa otoo hin ta'in waggaa 3 dura yeroo hafuurri qulqulluun bu'eeraa jennee sila qabxii tokkoffaa jalatti dubbachaa turre namoonni gaafa sana wangeela lallaba Phexros dhaga'anii gara biyya sanaatti deebi'an achumaan waaqeffannaa kanaa itti fufaniiru ta'aa ilaalchi jedhu jira. Malee ishee mana sagadaa warra Yihuudotaa miti jechuudha. Kiristaanummaadhuma isa kakuu haaraati malee isa sana miti ilaalchi jedhu jira. Egaa ergamaa Phaawulos amantoonni akka achi jiranii dhaga'ee kanaaf achis dhannee balleessuun nurra jiraa jedhee gaamma yaalii guddaa gochaa jira waan ta'eef dhaqee yaa'ii warra Yihuudotaa amansiifatee luba isaa hangafa lubootaa Yerusaalem jiru biraa xalaa deeggarsaa fudhatee gara sanatti imalee jechuudha. Egaa xalaadhumatu kennameef isa jedhu beenna malee Luqaas yeroo waa'ee xalaa fudhatee deemuu isaatii kana barreesse qabiyyee isaa hin barreessine tariyootuu akka bara har'aa kana ta'e egaa qabiyyee xalaa isaatii sooshaal miidiyaa adda addaa irratti poostiinuuf gochuun hin danda'ama ture. Amma garuu qabiyyeen isaa maal akka ta'e hin beekamu. Garuu deeggarsuma eeyyamaa fi namoota kan akka inni qabee gara Yerusaalemitti fidu akka hidhamaniif akka gaafatamaniif isa jedhu akka ta'e garuu beekuun hin danda'ama jechuudha. Amma gaa ergamaa Phaawulos namni ramadamee fi namoota wajjin deemaa akka ture ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irratti argina.
namoonni macaafa qulqulluu irratti ifaa ta'e illee barreeffame hin jiru. Haala itti fayyadama geejjiba bara sanaa warri qorannaa geggeessan jechuudha. Farda yaabbatee deemaa akka ture dubbatu. Yerusaalemii kaasee hamma Damaasqoo bakka inni deemaa ture amma galma isaatiitti jechuudha. Maayilii 136 fudhata ture. Adeemsa miillaanii warri jedhanis jiru jechuudha. Kanaaf lafa amma kana deemee namoota kana ari'achuudhaaf sochii gochaa ture jechuudha. Isa booddee egaa bifa kanaan immoo ari'annaadhaaf socho'uusaa qaama qabxii keenyaa tokko goonee ilaaluu dandeenya jechuudha haala inni ittiin adeeme. Isa booddee immoo waa'ee amanuu isaatii qabxii 5ffaa irratti immoo Yesuus Kiristoositti amanuu ergamaa Phaawulos isa jedhu ilaallaa jechuudha. Ergamootuma 19 kana keessa jira waan ta'eef amma gaa namni kun aariidhaan onnee guddaadhaan xiiqeffatee farda yaabbatee rakkinni hin jiru wanti na danda'u hin jiru karaarra buufadhee rariisa waan ta'eef an nama mo'ichaati jedhee ilaalcha guddaa akkasii qabatee nama deemaa jiru deemee dhaqee gaafanni Damaasqoo ga'uudhaaf jedhu mandara Damaasqootti seenuudhaaf gaafa jedhu maaltu ta'e. Kanaaf qabxiin keenya 5ffaan Yesuus Kiristoositti amanuu ergamaa Phaawulos jedhu ta'a jechuudha. Egaa kunis gaafa Isxifaanos ajjeefame gaafa waldaa kiristaanaa ari'atamtee fi kan inni Damaasqoodhaa kiristaanota ari'achuudhaaf sochii gochaa ture yerooma tokko keessa waan ta'eef bara 33ffaa keessa ta'a jechuudha akka beektonni warri waa'ee bara kanaa dubbatan. Yesuus Kiristoos gaafa waggaa 30ffaa gara waaqaatti ol ba'ee isa jedhu kaaseen dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf gaamma gaafa qabxii keenya 5ffaa jalatti maal falaallaa ifni waaqarraa naannoo isaatti balaqqeessee otoo inni deemaa jiru akka tasaa ifni waaqarraa hin balaqqeessee hin kufe ergamaa Phaawulos sagalee Yesuus Kiristoos Saa'ol maaliif ana ari'atta jedhutti dubbate waldaa ari'atta jedhee otoo hin ta'in kallattiidhumaan ana ari'attaa jedheetti dubbate. Yeroo kufee ka'ee iji isaa arguu akka dadhabeechi keessatti ibsamee jira boqonnaa 9 kana keessatti jechuudha. Isa booddee egaa namni kun of wallaalee kufe waan ta'eef namoonni isa wajjin jiranii qabanii Damaasqootti geessanii gara magaalaatti akka inni seenu taasisanii. Isa booddee namni kun ergamaa Phaawulos guyyoota 3 waan nyaanne hin dhugne. Damaasqoodhaan immoo egaa mandara Damaasqoo keessaa gara mana nama Yihuudaas jedhamutti geessanii isa booddee otoo inni achi jiru Waaqayyoo amantoota yookaan bartoota Damaasqoo jiran keessaa nama Anaaniyaas jedhamu tokkoon dhaqiitii gara nama kanaatti ergamaa Phaawulos barbaadii Saa'oliin barbaadii jedhee Yesuus Kiristoosii mul'ataan ergaadhaan gara nama Anaaniyaas jedhamu dhaqeetti dubbate. Isa booddee namni kun sodaatee ture sodaatuyyuu malee garuu gaa dirqama ajaja waan ta'eef dhaqee erga Waaqayyoo itti dubbate eddanni guyyaa 3 bulee booddee jechuudha. Kanaaf egaa amma guyyoota 3 keenya keessatti gaa ergamaa Phaawulos waa'ee isatti mul'ate kana waa'ee humna guddaa argee kana taa'ee yaadaa tureera ta'uu danda'a. Duraaniyyuu kakuu moofaa keessatti waa'ee masii beekaa, waa'ee seeraa beekaa, waa'ee dhufaatii masii Yesuus Kiristoos har'a fudhachuun harrakkisuyyuu malee yaada isaa of keessaa qaba waan ta'eef yaadaa tureera ta'uu danda'a. Wal bira qabee Waaqayyos Yesuus Kiristoosis beekaadhuma yeroo kenneef ta'uu danda'a. Isa booddee amma gaa Anaaniyaas yeroo inni itti dubbatu Yesuus Kiristoositti addumaan jala muree itti amanee fayyisaa lubbuu isaatii fayyisaa dhuunfaa isaatii godhee Yesuus Kiristoosin fudhatee jechuudha. Isa booddee mallattoo isa kana argisiiftuu isaatii immoo hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 17-18 irratti immoo hin cuuphamee jechuudha ergamaa Phaawulos. Kanaaf egaa bifa kanaan namni ka'umsisaa balaa of keessaa qaba ture. Namni diinummaa guddaa qaba ture. Yesuus Kiristoos ofiidhuma isaatii bifa kanaan itti mul'atee gara ofii isaatiitti fidee amma gaa namni kun hin amanee jechuudha. Edda amanee maaltu ta'e? Taatee kana booddee jiran egaa ergamaa Phaawulos erga amanee booddee yeroo wajjin bara wajjin walitti hidhee amma ilaalla waan ta'eef kana booddee akkasitti hubachuun gaariidha. Kanaaf ragaa barumsi keenya hanga Yesuus Kiristoositti amanuu Phaawulos
ergamaa Phaawulosiitti walii wajjin ilaallee wanta dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo itti aanu immoo ergaamanii booddee immoo maal ta'e namni kun isa jedhu walii wajjin ilaallaa hangasitti nagaan tura waaqayyo isin haa eebbisu.